namni abjuudhaan yoo mul'ate abjuun isaa dhibbaraa dhibba dhugaa ta'u akka ulamaa fi sahaabaan himanitti Nabi Muhammad qofa alayhi salaatu wassalaam. Kana dhaabbatee namni nama tokko abjuu gaarii yoo arge yoo abjuun sun hiika bareedduu qabdi jedhee tilmaame nama jaalatutti himuun sunnaadha. Ammoo miidiyaa gubbatti baluun argee jedhanii nama jibbuu fi jaalatu wanni hadiisa keessatti rasuulli nama jaalattan malee himinaa jedhanii fi nama yoo ati abjuu itti himte abjuu kana si harkaa micciiree hamilee si dhahu jira nama jibbitu yoo ta'e. Kanaaf wanti akka abjuudhaa miidiyaa irratti himamu paablika uummata raggatan dhiifamu. Nama jaalatan tokko kan aalimaa nama ilmii qabu abjuu hiikuudhaaf ilmiin dirqama. Fatwaadhaan wal qabatan ulamaan Teemiyaan fa'a fatwaa fi abjuu hiikuun tokkumaa jedha. Fatwaa kennu kanaafuu ilmii qofaa wal qabata abjuu hiikuun. Kanaaf namni aalimaa nama sodaa rabbii ni qaba jettee yaaddutti abjuu argite san himta. Abjuu hiika bareeddoo sii kenne achirraa fudhatte sanii achitti abjuu miidiyaa irratti gadhiisuun abjuu miidiyaa irra maxxansuun koomentii irra maxxansuun islaamaa keessatti dhorkamaadha. Warri abjuu keessatti yeroo hedduu na argitan ulfaadha galatoomaa jaalalumarraa ta'e yeroo hedduu yaadni keessan gara kiyya jiraachuudha mul'ata. Namoonni hedduun keessaan namni abarreessee jira namni hedduutti miidiyaarraa gubbatti isaaban qabu miidiyaa gubbatti illee argaatiin oola. Ulfaadha galatoomaa ammoo abjuudhaan namni ibsa arge akkas kataa jedhan suni keessan jiraan. طيب فينا آخر سؤال يعني كسر اللي توتتني في الطن إسلام إثيوبياتي مال هوتن أكم مجتمع إثيوبيا والإنجرات وقوتت اللي مال هوتن هوي كان مو وصوني في بكهين جهتني كياد دنتاتي مال بكان جولن ديتنسن حواس مسلمات اللي والنسن دام تناخر رتمالي كيستو شباب السوشيال ميديا كيست يروم ما كان بيك كمتيك أبو في كان وروتا بيك كمتيك أبو كان جلدي مهوتو إسانيتو مال دام تنيفي كتوقفا ساني راناجل قبا إثيوبيا داف مال هوتن وان هوتن مو كبكان جهولن ديتن وفي فتحه نمتي وكان علمائي بيتوتا مفكروتا إثيوبيا تهمتني بكان جهولن ديتن كيف سوان كبات يوجراتي اندبرستني مال هوتني مماكا فكتا تكو الدنيا تنرجر إردت لبان يهودا يمني إردت لبان مسلموتا توبياتي جدنا كالدنيا وننهو جتشو مكان في الركاسونا دت لبيني كن دت لبينا دينك دي دت لبينا كالتي سياسة دت لبينا كالتي قرمائنا في هوغنسا دت لبينا ميديا دت لبينا هيوتتي marfamne hayyoota wajjin wal qabanne halqaa keenya madrasaa jalarraa qabee haga majlisaaf masjida guddaatti to'achuu dadhabu walitti makameeti dadhabinni kun maqaan kun irratti moggaafame. Musliimoonni Itoophiyaa keessa ni jiru jedha uummanni Arabaallee gaafa nas dhufu. Inni Itoophiyaa keessa waliin jiraannullee Itoophiyaan biyya kiristaanaati jedha. Biyya Arabaallee yoo dhayinu Musliimoonni Itoophiyaa keessa ni jiraatu jedha. Muslima Itoophiyaadhaa dhufeettu Muslimni Itoophiyaa keessa ni jiraata. Hawwiin kiyya guddaan dogoggora seenaa biyya hangaftetti rasuula rabbii simatte sahaabaa isaanii simatte hatta Abaa Bakr Siddiiq birka Gimaad bakka jedhamurraa deebi'ee Jiddarraa kiiloomeetirii 500 Itoophiyaa dhufuuf Abaa Bakr Siddiiq hatta warri Ibnu Shihaab Az-Zuhriin rasuulli karoorri isaanii gariin gara naannoo Bahrayn yookiin gara Habashaa tureedha rasuulli rabbii. Godaansi isaaniitu osoo Madiinaa addan baafatiin dura alayhi salaatu wassalaam. Biyya sadarkaa kana qabdu har'a gocha seenaa jallataa ilaalcha fokkataa biyya kanaa qabaatamee biyya addunyaa irratti xuroofne kana cabsinee hoggansa ana jedhe qulqulluu hoggansa bareedaa kan garaa ummata Islaama Itoophiyaa gahu qabaachuu diinagdeedhaan baankiiwwan keenya ka waggaa meeqaatama dura gaafannee dhiigatti dhangalaafne ka har'a inni dhufee qe'ee keenya geenyaan immoo qullaa isa goone san baankii Raammis ta'ee hijiraa ta'ee baankiilee Islaamaa jabeeffannee diinagdee keenya kallattii sanitti garagalchuu hoggansa keenya jalarraa qabee masaajida keessarraa qabee haga majlisaatti hanqinaa fi dogongorallee yoo jiraate itti dhihaannee qulqulleessinee qabachuu dargaggeessi Itoophiyaa ajandaa Feesbuukaa fi Tiiktookii fi sooshaal miidiyaa gubbatti wal xiqqeessaa olu kanarraa qulqullaa'ee haga danda'e wal qabee wal utubee wal bira dhaabbatee biyya kana seenaa bareedduu kaa'uu yoo dandeenye yoo rabbiin keenya nu laaffise hawwiin
maqootii biyyoota habasharraa beekaman sahaabota gurguddoo haga sahabaa 100 oli seenan ka himu dubartoota qofa dubartoota 25 oli dubartoonni habashaa sahabaa keessa jiran sahabaa 100 oli sahabaan hatta warra sahabaa habashaan ta'in kan zariidhaan firaan Itoophiyaatti galantu jiru ka akka Umar ibn Khattaab ka akka Amir bin Aas warra haadha yookiin akaakayyuudhaan yookiin haadha akaakayyuutiin gara Itoophiyaa deebi'an maqootii biyya addunyaa dippiloomaasii keenyaafillee tolu Itoophiyaa keessatti maqaa Ummu Ayman jedhu tokkoon dhaabbata guddaa tokko yookiin Finfinnee keessa magaalaawwan gurguddaa qabnu keessa shaari'in yookiin karaan tokko street of Ummu Ayman yookiin Bilaal ibn Rabaah Najaashii jennee kan qabnu waan akka Afrikaatti akka addunyaatti ittiin dubbatamnu hawwiin kiyya seenaa keenya bareedaa qalama qofaan barraa'e sanirraa gara qabatama addunyaan ijaan agartutti miidiyaa ana jedhe tokko ka Itoophiyaa qofa keessa naannoo osoo hin taane akka addunyaatti seenaa fi qabeenya musliimoon Itoophiyaa fi Itoophiyaan qabdu addunyaa beeksisu qabaachuu dhaabbilee barnootaa ka addunyaa deemnee barannuu miti yuunivarsiitii gurguddaa biyya keenyatti dhaabnee biyya addunyaa dhuftee nurraa barattu barumsa gurguddaa ulamaa keenyarraa qaraatu yuunivarsiitii fi dhaabbilee barnoota adda addaa qabaachuu waan silaa islaama jedhamu waan akka beetal maal islaamni irraa gargaaramu amantaan biraallee irraa gargaaramu sabaaf sablammiin biraa irraa gargaaramu qabaanni addunyaa mul'achuudha hawwiin jecha keessatti hin dhumtu garaa keessatti wal qabamte hunda arrabni haadhee fixee haasoo hin danda'u bakka yaanne olitti rabbiin nu haa gahu jedha. Amiin. Hawaasa hoomaan dhaamtan warra sooshaal miidiyaa keessattuu. Warra sooshaal miidiyaati wanni an dhaamu sooshaal miidiyaan waan ittiin of najiseessinu yookiin immoo waan ittiin of xaarsinu gaafa miidiyaa gubbaa baate maqaa haadha kee qabattee baate maqaa gosa keetii qabattee baate maqaa biyya keetii qabattee baate jecha achirraa dubbattu ganda kee tuqa biyya kee tuqa amantii kee tuqa akka waan manuma keessaa laayivii dabarsitu yookiin viidiyoo keessaa waraabdu san qofa keessa jirtutti of ilaalin ummata addunyaa fuuldura dhaabbatta bor haadha ilmoo taate ilmaan ta'e viidiyoo fi gocha ati miidiyaa kana gubbatti dalayde irraa qaanfachuu dandeessi bor hoggansa ofii keessa seente sababa saniin qaanfachuu dandeessa bor abbaa aalimaa abbaa mootii fa'a ta'uu dandeessa wanni har'a dubbatanii haasaan kun immoo taariikni galmeesse kaa'a takka qoshaashatti achi darba takka ilal hashhushi takka ilal arshitti ol dabarsa seenaan sooshaal miidiyaa gubbaa baate taanaan amantii Abaabakr irraa bakka buute yoo dhiira taate Umar ibn Khattaab irraa bakka buute qabsaa'ota biyya keenyaa Waaqu irraa bakka buute Jaarraa irraa bakka buute Taaddasaa Birruu fi warroota Warqituu fa'a irraa bakka buute Abbaa Jifaar irraa bakka buute Jimma taanaan Abbaa Jifaar irraa bakka buute nama arrabsiin Abbaa Jifaartu si duuba jira yoo Baalee fi Arsii taate Leenjisoo Diigaa fi Nadhii Gammadaa fi Waaqu irraa bakka buute qabsaa'otaa fi warroota sii laffa'e akka Jaarraa Abbaa Gadarraa bakka buute ati nama laafaa miti situ bakka laaftu of fide malee ummata kanaa kabaja isaanii seenaa kana isaanii eegi osoo Waaqoo guutuu irra ka'ee Jaarraa Abbaa Gadaa irra ka'ee Abbaan Jifaar irra ka'ee haala nutti jirru laalanii ummannummaadhaan isaanii qabsaa'etu ummata kanaa jedhanii silaa qabsoo ofiitti nadaamahuu danda'u tarii gaabbuu danda'u qabsoo ofiitti ijoolleen an dhiisee duniyarraa dabri ijoollee tanaa jedhee itti qaanfachuun malu numa qaanfatullee osoo deebi'anii gocha nuti walii goone kan argani kanaaf amantii kee biyya kee saba kee seenaa kee ilmaan kee boriitiif jedhi waan dubbattu hundan dubbatiin arraba kee hidhi waan gochuu barbaaddu hundan godhin hidhiisi ofirraa hin dabra barri akkanatti hin teenyu waggaa 50 irraa waggaa 70 yookaan waggaa 100 irraa manni asirraa wacu kun tokkochi duniyaa tanarra jiraachuu dhabuun badha lafeen teenya har'a lafa seenuun malti waggaa 100 irraa namni tokko yookaan duniyaa tana gubbaan jiru ta'a waan hin dabarre seenee waan hin dabarre kan dalayne سنين جدا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وحب الصالحين ولست منهم لعلي أن أنال بهم شفاعة وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة جل الإمام الشافعي زاكي ربي سنها كفلو ربي في جيش سنجالنا نله حواس نقوت لنا كسنجالة سنين بيتني شكرا نصيحات السنين جزاكم الله خيرا سنين جنة أستاذك